Akkam nagaa jirtu kanneen chaanalii kana yeroo jalqabaaf bantanii daawwataa jirtan maqaan kiyya Dr. Abarraa Olaanii jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Fayyaa Ijoollee fi Daa'immaniiti. Akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Chaanalii kana kanaan dura sabiskiraayib hin goone taanaan sabiskiraayib gochuun fayyaa daa'immanii ilaalchisee, guddina daa'immanii ilaalchisee, sirna nyaataa daa'immanii ilaalchisee waan hedduu irraa baradhaan jedha. Barnootni ani amma qabadhee jiru ijoollee dhiiraa kittaansisuu kan jedhudha. Ijoollee dhiiraa kittaansisuun faayidaa maalii qabaa? Yoom ta'uu qabaa? Yoo ture rakkoo maalii qaba kan jedhu irratti qabxii muraasni kaasaan gadhumaatti na hordofaa. Daa'imman saalaan dhiira ta'an sababa amantaas ta'e akkasumas karaa aadaan kittaansisuun kan baratamedha. Akkasumas ijoollee dhiiraa kittaansisuun fayyummaa isaaniif baay'ee gaariidha. Faayidaa ijoollee dhiiraa kittaansisuun fayyaa isaaniif qabu keessaa kanneen gurguddoon kan amantaaf kan aadaa akkuma jirutti ta'e ijoollee dhiiraa kittaansisuun faayidaa fayyaa maal qaba jennee yoo ilaalle tokko infekshinii ujummoo fincaanii godhachuu ni hir'isa. Jechuunis urinary tract infection or UTI kan jedhamu jira. Carraa infekshinii ujummoo fincaanii godhachuu ni hir'isa. Lammaffaan immoo dhibeewwan walqunnamtii saalaan daddarban carraan qabamuu isaanii ni hir'ata. Fakkeenyaaf dhibee HIV, dhibee hepatitis B, dhibee hepatitis kan jedhamu kanneen walqunnamtii saalaan daddarban kanneen akka fanxoofaa dabalate carraan isaan ittiin qabamu kanneen kaan irratti xiqqoo fooyya'aadha jechuudha. Dhibbaa dhibbatti tisatu hin ta'in dhibeewwan walqunnamtii saalaan daddarban carraa ittiin qabamu isaanii xiqqoo hir'isa. Akkasumas immoo qorannoon dhiyeenya kana bahee kaanserii qaama saalaa peenaayil kaanser, piroosteet kaanser kan jedhamu inni ittisa jedhamee tilmaamama. Hanga persentaa 20-30 carraa piroosteetik peenaayil CA yookaan peenaayil kaanser fi piroosteetik kaanser godhachuu isaanii gad buusa jedhama. Kanaafuu daa'imman kittaansisuun baay'ee gaariidha. Akkasumas illee qulqullina qaama saalaa isaanii akka isaan salphaatti eeggatan taasisa jechuudha. Gaaffii maatiin hedduu kaasan yeroo hedduu daa'imman yookaan ijoolleen dhiiraa yoom yoo kittaanaman gaariidha. Umurii kamidha kan gaariidha jedhamu kan jedhudha. Yeroo ammaa kana bakka hedduutti baadiyyaallee dabalatee daa'imman kan kittaanaman wanta qalabata jedhamuunidha. Qalabata kan qaama isaanii irratti ta'e kana fayyadamuunidha jechuudha. Yeroo ammaa kan daa'imman hedduun kittaanamaa jiran. Wanta kanaan yeroo kittaanaman yeroo hedduu wanti kun amala madeessuuf akkasumas immoo dhiigsuu cimaan fidu. Baay'een dhiiganii baay'een madaa'u jechuudha yeroo kana fayyadamnee kittaanu. Kana waan ta'eef erga haati daa'umsaa booda ofii ishee xiqqoo tasgabboofte daa'umsi akkuma beekamu dhiibbaa mataasaa qaba. Haati dhukkubbii qabaatti tariitii stiichii kan jedhamu qabaachuu dandeessi, tariitii baqaqsanii yaaluu dandeesse, madaa qabaachuu dandeessi waan ta'eef dhukkubbiitti dhaga'ama. Daa'umsaa booda erga isheen tasgabboofte akkasumas immoo erga isheen daa'ima ishee wajjin sirriitti walitti dhiyaatte, erga isheen daa'ima ishee sirriitti harma osoo eegalte, erga isheen amala daa'ima ishee sirriitti bartee booda naannoo umurii ji'a tokko hanga ji'a 3 gidduutti yoo ta'e gaariidha. Kanaafuu inni qalabata jedhamanii daa'imman kittaanaman kun ji'a tokko hanga ji'a 3 gidduutti yoo ta'e baay'ee gaariidha jedha qorannoon hedduun akka agarsiisutti. Haa ta'u malee dhalatanii guyyaa 7 eegalee kittaansisuun ni danda'ama. Ji'a tokko hanga ji'a 3 gaariidha jedhamu malee guyyaa 7 booda dhalatanii torbee tokko booda daa'imman kittaansisuun rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Torban jalqabaa tokko tariitii hemorrhagic disease of newborn kan jedhamu jira. Tariitii daa'imman dhiiguu danda'u waan ta'eef isa kana riskiin akkasiis jira. Kanaaf torban tokko booda daa'imman kittaansisuun ni danda'ama. Haa ta'u malee yeroon gaariin yeroon sirriin ji'a tokko hanga ji'a 3dha jechuudha. Haa ta'u malee haalli isaan ittiin kittaanaman kan duraanii sana yoo ta'e jechuunis isa amma qalabata jenne kanaan alatti kan duraanii sana yoo ta'e daa'imni nagaa taanaan daa'imni rakkoo tokko kan hin qabne taanaan guyyaa dhalatanii guyyaa 7 hanga ji'a tokko gidduutti yoo kittaanaman gaariidha. Kanaafuu qalabata ala taanaan kan duraanii sana kan sistema duraanii sana fayyadamanii kittaanu taanaan dhalatanii guyyaa 7 hanga ji'a tokko gidduutti yoo ta'e gaariidha. Yoo dafnee kittaansisne gaariidha jechuudha. Sababni isaas haalli ittiin kittaanaman kan durii sun yoo dafee dalagamuu baate hanga turaa deeme carraan dhiiguu fi madaa'uun ol ka'aa ta'a. Kan duraa sun xiqqoo ni dhiigsa akkasumas immoo ni madeessa jechuudha. Kanaafuu amma danda'ametti dafnee yoo kittaansisne gaariidha. Bakka hedduutti akka aadaattis akka amantiittis daa'imman hedduun naannoo guyyaa 7 kittaanamu guyyaa kana kittaansisuun ni danda'ama jechuudha. Kan duraanii sana yoo ta'e kan ammaa yoo ta'e garuu kan qalabata jedhamu sana yoo ta'e hanga ji'a 3 tursiisuun ni danda'ama jechuudha. Umurii daa'imummaa kanatti kittaansisuu dhiisuun
yoo tursiisne fakkeenyaaf yoo umuriin daa'imaa waggaa tokko waggaa lama akka ta'u callisnee tursiisne rakkoo maalii qaba jennee ilaalle tokko akka daa'imman sun infekshinii ujummoo fincaaniif saaxilaman taasisa. Akka isaan urinary tract infection kan jedhamu ujummoo fincaanii akka infekshinii godhatuuf ni saaxila jechuudha. Akkasumas immoo akka umuriin daa'imaa dabalaa deemeen fakkeenyaaf daa'imni waggaa lama waggaa sadii ta'aa deemnaan yeroo kittaanaman waan isaan dhukkubuuf dawaa hadoochuu isaan barbaachisa. Dhalatanii ji'a lamaan jalqabaa fataanaan dawaa hadoochuun barbaachisu jechuudha. Haa ta'u malee waggaa tokko waggaa lama ga'aa deeman dawaa hadoochuu kan anesteeziyaa isaan barbaachisa jechuudha. Kun immoo anesteeziyaan immoo dhiibbaa mataasaa qaba. Akkasumas immoo dafanii madaan isaanii dafee fayyuu dhiisuu danda'a, xiqqoo turuu danda'a jechuudha yeroo guddataa deeman. Carraan infekshinii godhachuusaas madaan sun ni dabala jechuudha. Kanaafuu akka waliigalaatti namni umurii kamittuu kittaanamuu ni danda'a. Erga guddatee boodas kittaanamuu ni danda'a garuu akka waliigalaatti ji'a 3 jalqabaa kittaan sun baay'ee gaariidha jedhama. Kanaafuu amma dandeenyetti ijoollee dhiiraa keenya ji'a 3 jalqabaa guyyaa 7 eegallee hanga ji'a 3tti kittaan sun gaariidha jechuudha. Biyya keenya keessatti daa'imman hedduun ni kittaanamu. Kun waan gaariidha. Biyyoota tokko tokko keessatti fakkeenyaaf akka biyya Ameerikaatti daa'imman persentaan 50 ijoolleen dhiiraan kittaanaman. Kun immoo dhiibbaa mataasaa qaba jechuudha. Waan na hordoftaniif hedduu galatoomaa. Chaanalii kana sabiskiraabii fi laayikii gochuun dagatinaa. Yeroo gaarii.